madaalii ga'umsaa argannaa Arsenaal kaleessa tapha eegamaa tureen Reessaa Flaayimireet irratti Viyaariyaaliin galchi 3-2 mo'amee jira. Qophii gannaatiif Eeziyaa kan ture Arsenaal taphoota 3 taphatee ture. Eeziyaatti 3 keessaa 2 injifatee tokko Tootanhaamiin mo'amuun isaa ni yaadatama. Kaleessa immoo Viyaariyaaliin goolii 3-2 diree fi deeggartoota isaa fuulduratti kan mo'ame. Egaa deeggartoota kilabichaatiif oduu gaariin fakkaatu. Victor Okoreej jalqabarraa seenuudhaan taphatus Arsenaal goolii galchuu hin dandeenye. Paawundii miliyoona 63.5 Arsenaalitti kan makame Okoreej Pirimeer Liigii Ingilandi rakkoo Arsenaal ni furaa fi itti abdatameeti jira. Garuu taphattoota naamirrattis jijjiiramee seenee ture. Tapha isaaniis ga'umsi inni mul'ise laafaadha. Kubbaawwan lama qofaadha kan tuquu danda'e. Kaleessa tapha jalqabarraa hiriiranis goolii galchuu hin dandeenye. Arsenaal seenaa jijjiirraatiin kaffaltii olaanaa paawundii miliyoona 72 kan baase Niikolaas Peepeedhaa fiigaa taphataan kun kaleessa faallaa garee kanaa ta'uudhaan goolii Arsenaal irratti yookiin kilaba isaa duraanii irratti galchuu danda'eetii jira. Kaarl Itaa Iyongi fi Arnoot Daanjumaan taphattoota goolii injifannoo Viyaariyaal galchanidha. Arsenaal kubbaa rogaarraa argate. Maartineeliin dabarsuun taphataan haraan kilabichaa Kiristaan Noorgaard addaan itti bu'ee goolii galchee jira. Noorgaard bara kana taphattoota Arsenaal muuxannoodhaan ni fayyaduuf eegaman keessattuu jijjiirraa ganna kan Arsenaal taasise keessa umrii guddaan taphataan gara kilaba kanaatti makame Noorgaard garuu muuxannoo qabu wal qabatee taphataan kun ni fayyadaa fi kan eegamu kaleessas goolii galchuu danda'ee jira. Victor Okoreejiin jijjiiramee kan seene taphataan ganna 15 Maaks Daawomaan irratti balleessaa raawwatameen peenaalitii argateen Odeegaard galchuun taphni galchii 2-3 injifannoo Viyaariyaaliin xumuramuu danda'eeti kan jiru. Keessattuu peenaalitii galchuu irratti Okoreej jabaa akka ta'edha kan himamu. Odeeffannoowwan guyyoota lamaan dura baheen bara dorgommii dhufu Pirimeer Liigii Ingilaandiin Maayikil Arteetaan peenaalitiin kan rukuchiisan Okoreej ni ta'a fi kan eegamu. Garuu kaleessa kana dura akkuma beeknu Odeegaard peenaalitii kan rukutu kaleessa sisumatu rukutee gareen kun akka injifatu gargaaree xumura irratti kilaboonni lamaan peenaalitii rukutan Arsenaal galchii 4-3 mo'ameeti kan jiru. Torbee darbee Tootanhaamiin goolii 1-0 kan mo'ame. Taphoota lama taphoota michoomaatiin walitti aansee mo'ameeti jira. Sanbata dhufu Pirimeer Liigiin Ingilaand bara dorgommii 2025-26 yoo eegalu England Premier League England kana Manchester United waliin ni taphata. Tapha sanaaf akkamitti qophaa'an kan jedhu walumaan kan ilaalu ni ta'a. Ceesisaan booda yaada keessanii fi akkasuma odeeffannoowwan bira jiran kan isin biraan ga'u ni ta'a. Ammas nu waliin turaa isiniin jedha. 8:30 irratti yaadonni keessan hedduun naqaqqabaatii jiru. Barsiisaa Sanbataa Baqqalaa godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidoolorraa qophiin keessan baay'isa jedhee barsiisaa Xayyiib Nagaa Jimmaa Deeddoorraati kan nuuf barreesse maamila keessan ta'uun barbaadaa jedhee simannee jirra. Maamila keenya taateertaa nu barreessii barsiisaa Xayyiib. Daraaraa Kumsaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraati. Isin hordofaati jira jabaadhaa jedhee Shukrii Urgeessaas godina Arsii Lixaa Shaallaa irraa nuuf barreessee jira. Akkasuma dhageeffataan keenya Barraa Lolaasaa maamila keenya yeroo hundaati Gumuz irraa Benishaangul Gumuz godina Kamaashii irraa sinuun waliin jirra. Foodan irratti qophii nuuf hojjedhaa jedhee fuulduraaf ni hojjenna. Tasfaayee Laggasaas godina Baalee magaalaa Jaarraa irraati jedhee innis tilmaama isaati kan nuuf kaa'e Pirimeer Liigii Ingilaand torbeen booda eegaluu ilaalchuudhaan hiikoo Daawud maamila keenya Arsii Lixaa Kofoleerraa oduu fi odeeffannoo ispoortii baay'isaa nuun jedheetii jira. Dhageeffataan keenya Biraasheetuu jedhamu Wallagga Lixaarraa kan nu barreesse Barsaa Barraa Lammeessaas Harura odeeffannoo biraan gahaa jirtan gaariidhaa nuun jedhee Bashaa Bagoosaa dhageeffataan jedhee maqaa isaa nuuf barreesses qophiin keessan gaariidha jedhee Fayyisaa Fufaa Bogiinoo irraatiin Tamruu Geetaachoo Jimmaarraa Moosaa Gabbisaas yaada isaa nuuf katabeeti jira. Roodriin wal qabatee wanti haaraa maaltu jira jedhee egaa Roodriin miidhamarraa fayyeen garee waliin shaakala irratti argama. Bara dorgommii kana kilaba kana akka inni tajaajilaa fi kan eegamu. Dhageeffataan keenya Ifaa Gurmuu jedhamus anaaf hojii dirma jirraa nu barreessee jira. Milkeessaa Nugusee
godina Shawaa Lixaa Ejererraatti kan nuuf barreesse siitiin waa'ee James Trafford maalirraan ga'e jedhe egaa karreegaan kun amma Manchester Citytti makameetii jira iddoo isaattiin karreegaa lamaffaa kilabichaa kan ture gara kilaba biraatti deemuu akka danda'udha gabaasaaleen kan addeessanii Boonsaa Yalaa godina Arsii Lixaa Shaallaarraa kan nu barreesse Maraaraa Mitikkus yaada isaan of qoodee jira Tamaam Jootes magaalaa Beddelleerraa namoota nu barreessan hedduu keessaa muraasa keessaan kan maqaa yaamedha odeeffannoowwan na bira jiran yookiin na biratti hafan isin biraan ga'uudhaaf jijjiiraatiin wal qabateeti xiyyeeffannoon koo San Hongmin argannaa ifatti kilaba Major League Soccer Los Angelesiif mallatteessee jira LA Galaxyin San Hongmin mallatteessifachuudhaaf Major League Soccer keessatti jechuudha gatii jira rikoordii ta'e baasee jira doolaara miiliyoona 26dha kan baase kun ammoo rikoordiin jijjiirraa Major League Soccer yookiin liigii kubbaa miilaa Ameerikaa ta'uudhaan kan galmaa'e taphataan sarara fuulduraa kilaba Tottenham Hotspur San Hongmin waggoota kurnan darbeef kilaba kana keessatti yeroo milkiidha kan dabarse dhuunfaa isaatiin bara darbee waancaa liigaa Awurooppaa injifachuun ni yaadatama sanaan ala garuu taphataan ganna 33 kun taphattoota Tottenham keessatti akkasuma England keessatti milkaan keessaa tarree duraa irratti kan argamu taphataan kuni kaleessa ifatti deeggartoota kilabichaanis geggeessaan taasifamee jira San Hongmin kilabicha keessatti taphataa kan jaallatamuudha hojiggeessaan kilaba Tottenham Daniel Levin seenaa San Hongmin kennaa kubbaa miilaa qofaan osoo hin taane namummaan isaa fakkeenyummaa guddaa qaba jedhanii jiru taphataan kun bara 2015 Bayer Leverkusen irraa gara Tottenham kan makame taphoota 454 gooliiwwan 173 kilaba kanaaf galchuu danda'eeti kan jiru egaa kilabichi waancaadhuma waan jedhamu waggaa 17 booda gaafa milkeeffatu dursaa taphattoota ta'uudhaan Manchester United injifatanii waancaa liigii Awurooppaa bara darbee milkeeffachuun ni yaadatama Thomas Muller arganna kilab Major League Soccer Vancouveriif mallatteessee jira lammiin Jarmanii taphataan ganna 35 Thomas Muller waliigaltee isaa xumuruun bara darbee Bayern Munich waliin gargar ba'uun ni beekama Thomas Muller hanga xumuraa bara dorgommii 2025tti Vancouverii taphachuudhaaf kan waliigale bara 2026 karoora waliigaltee kana dheeressuu akka qabus waliigalticha keessatti caqafamee jira Thomas Muller ragaa erga jijjiirraa internaashinalaan eeyyamee hojii argachuun kilaba Ameerikaa Vaankooveritti makamuu isaatti kan himame bara 2000 Bayern Munichitti kan makame Thomas Muller waggaa 25 kilaba Bayern Munich waliin dabarseen waancaa Champions League Awurooppaa 2 Bundesliga 13 argateeti jira Major League Soccer taphoonni 10 osoo isaafuu Vancouver ramaddii lixaan San Diagoon qabxii tokkoon caalamuun sadarkaa lammaffaa irratti argama gaa Thomas Muller kilaba kanatti makamuun isaa kilabicha carraa shaampiyoonii taasisuu ni kennisiisaaf yookiin akka argatu gargaaraa fi kan eegamu Everton argana Kiernan Dawsbury paawundii miliyoona 28 Chelsea irraa mallatteessifateeti jira Everton taphataa sarara gidduu lammii England fi kilaba Chelsea Dawsbury paawundii miliyoona 24 adeemsa keessa immoo paawundii miliyoona 3 hamma 4 dabaluudhaaf waliigaluu isaati BBC'n kan gabaase Dawsbury haala waliigaltee waggaa 5 kilabichaaf mallatteessuudhaan hamma bara 2030tti Everton waliin akka turus ibsamee jira. Taphataan bu'aa akaadaamii Leicester City ta'e kun egaa Carlos Alcaraz, Terno Bari, Mark Traver akkasuma Adam Azuni taanuudhaan taphataa shanaffaa ganna kana Evertonitti makamees ta'ee jira. Oduma wal qabatuun kilabii Merseyside Everton Manchester City keessatti kan hin barbaadamne taphataa lammii England Jack Grealish ergisa waggaa tokkootiin fudhachuudhaaf marii eegaluu isaati kan ibsame egaa mariin kunis milkaa'uu akka danda'udha maaliif Manchester Cityn taphaticha hin barbaadu inumaayyuu ganna kana tapha waancaa kilaboota addunyaa irratti garee kana keessa hin ture kana jechuun kilabicha ba'uu akka murteesseedha kan himamu Manchester City keessattis yeroo gaarii hin dabarsine bara 2027 paawundii miliyoona 100 Aston Villa irraa gara Manchester Citytti kan makame mindaan isaa torbaanii paawundii 300dha waggoota lamaan darbee taphoota 20 qofaadha Cityidhaaf hiriiree taphachuu kan danda'e taphataan kun egaa hagam Manchester City keessatti tajaajila kennaa kan jirredha gatiin itti ba'ee fi bu'aan inni Manchester City keessatti fidaa jiru yookiin ga'een inni Manchester City keessatti bahataa ture xinnaa ta'uu isaati kan namatti mul'isu qaama karoora garee Pep Guardiola ala ta'uun isaa ibsamee jira isa qofaa miti taphattoonni biroos ganna kan ergisan gara kilaboota birootti Manchester City gadhiisuudhaan ba'an akka jiraatanidha kan ibsame maaliif garee Manchester City 25tti gadi bu'uu barbaadu Pep Guardiola amma garee kana keessa taphattoota 31dha kan jiru kanaaf Jack Grealish taphattoota garee kana keessaa ba'uudhaaf qarqara ragaan keessaa tokko ta'uu isaati BBC'n kan gabaase Benjamin Sheshko dhimma dhuunfaa irratti Manchester United walii
galee jira. Manchester United taphataa sarara fuuldura lammii Slovaaniyaa Benjamin Sheshko RB Leipzig irraa fudhachuudhaaf yuuroo miliyoona 85 kennuudhaaf yookiin kaffalee fudhachuudhaaf gaafii dhiyeessuun ni yaadatama. Gaafii kana RB Leipzig kallattiidhaan akka hin fudhatinidha kan himame, garuu dhuunfaadhaan Sheshko fi Manchester United akka waliigalan ibsamee jira. Sheshkoon gara United deemuu ni barbaada. Inumaayyuu kontraata waggaa yookiin waliigaltee waggaa 5tiin Manchester United mallatteessuu akka barbaaduudha kan ibsame. Manchester United taphataa kana kan mallatteessifate yoo ta'e taphattoota jajjaboo ganna kana mallatteessifate Mbeumo fi Cunha faatti dabalatee bara dorgommii dhufu morkataa ta'uu ni danda'a fi kan eegamu Al Hilal Darwin Nunez Liverpool irraa mallatteessifachuudhaaf waliigalee jira. Kilabiin Saudi Arabiyaa Al Hilal Liverpool afaaniin yuuroo miliyoona 53 akka kaffaluuf waliigaluu isaaniiti. BBC'n kan gabaase taphataan umurii 26 Nunez gara simaluudhaaf fedha akka qabu simameetii jira. Egaa jijjiiraan kun amma xumuramuudhaaf kilaboonni lamaan akka waliigaluu qabanidha kan himame. Egaa kilaboonni lamaan hamma yoonaatti waa'ee jijjiiraa taphataa kana irratti wanti dubbatan hin jiru, garuu Nunes garas deemuu barbaada. Akkasuma leensaan kilaba kana taphataa kana kan ni barbaadu jedhameetii jira. Egaa jijjiiraan taphataa kana xumuramuu akka danda'udha kan himame. Sanaan ala kilabiin Itilee AC Milan Darwin Nunes mallatteessifachuudhaaf fedhii agarsiisus gatii Al Hilal dhiyeesse kana dhiyeessuu dhabuu isaatiin Liverpool fudhatama akka dhabsiisuu danda'udha kan himame jechuudha. Darwin Nunes bara 2022 paawundii miliyoona 85 gara Liverpool kan makame, turtii isaa kanaanis gooliiwwan 40 galchuu danda'eetii jira. Carraa argateen taphataa goolii galchuudha. Ganna kanas gooliiwwan 5 galchuu danda'eetii jira. Egaa Liverpool bara kana taphattoota hedduu mallatteessifachuun iddoo isaatti carraa argachuu dhabuu mala jedhee shakkii waan qabuuf taphataan kun garas deemuu akka murteesseedha kan himame. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Milos Kerkez fi Hugo Ekitike taphattoota ganna kana gara Liverpoolitti makamanidha. Taphataan biraa ganna kana Liverpoolitti makamaaf eegamu Alexander Isak jechuudha. Odeeffannoo biraatiin ilma Diago Simone Giovanni Simone argannaa ergisa yeroo dheeraatiin gara Torino imaluudhaaf akka ta'edha kan ibsame. Taphataan gara 30 kun egaa kilaboota Serie hedduu keessa taphateetii jira. Kilaboota kanneen keessaa Verona, Cagliari, Genoa fa'aa taphachuun ni yaadatama. Amma Napoli keessa taphataa jira. Gara Torino deemuudhaaf akka dhiyaateedha kan ibsame. Egaa Manchester United rakkoo mallaqaa qaba jedhamu jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota hedduu mallatteessifachuudha yookiin mallaqa olaanaa baasuudhaan sadarkaa sadaffaa irra taa'eetii jira. Kilabiin kun bara dorgommii dhufu osoo hin eegamin taphattoota mallatteessifate kanaan waan addaa hojjechuu akka danda'udha gabaasaaleen tokko kan addeessaati jirani. Ta'us garuu jijjiirraa taphattoota irratti kilaboonni adda dureedhaan hirmaataa jiran Liverpool akkasuma Arsenal ta'uun isaanii beekama. Chelseanis taphattoota 8 mallatteessifate, baay'inaan garuu ganna kana gadhiisuudhaaf sochiirra akka jirudha kan ibsame.